ልጅ ቆረጠ ወንድ ልጅ ቆረጠ ሰይዶን garaa kutate ወንድ ልጅ ቆረጠ ሰይዶን አራ aannan obaasaa oole gaa meeqan keessantu aannan dhugaa oole mee damma muuxachaa ooltanii miti damma muuxannee dhadhaa dhugaa oolle aannan dhugaa oolle ka haasaa Sayyidoo irraa jechuudha basmaa of hoskitee miti of mul'isteeyyuu ansin argu jikoo hin argu yoon si laaluuf jedhe si fuuldura kan goree natti mul'atu imaaniidhaan jedhu seetani utuu imis kuni Sumayyaa dhadhanii yoo ana imaantu natti mul'ata dantaa keen qabuani garuu ijoollee koo faana dhufte isaanii dhungachuun danda'a ijoollee dhumaaf akkam garaa kutate garuu danda'a ijoollee koo hin jenne baram danda'a Sumayyaa ishee qabaa na gadhiisaa harka dhiqadhaa na qabadhaa ana dubartiin ana beektuun kan koo sukkaara qabaan koo qimamii qabaan koo kinoorii qabaan koo qoronfudii qaba jechaa turte amma kammuunii iyyuu qabu barbaanna kammuunii beektu kammuunii dambisanii ubu araboonni xuruudhaan kammuuniin baay'ee waa maaliif akka ta'e hin beeku malee annaa kanuma kootuu rabbii adda godhee uumee kanaaf Sayyidoon hin maraataa yoo na dhabee kuma jireenya iyyuu ta'uu fetteetu zoortee guyyaan akkasii gaa dhugaa dhiira garaa kutattee bishaarraa gabbisamoo maa jedhani na Sayyidoon keessa nama qorot godhee haasaansa akkatti kunuu anaanii nagama dhugaa waaqala gammadee dhumanii viidiyoo kana hojjedha malee viidiyoo kana hojjechuuf yeroo hin qabu garuu gammachuu kana ibsachuun qabadhee dhuma dhufe ilil jechaa ooltanii sun ilil congratulations Sumayyaa kan jedhes maa jechuudha jechuun baga garaa kee kutatte jechuudha bitiire congratulations Sumayyaa ani imaaniin diriddiriin beeku imaanitti bakka wayidee gude inni gaafuma imaan na qabbaneessitee qabbanoftuu dhadhe dubbii fixe haga ammaa Sayyidoon qabbanaa hin beeku jechuudha waggaa 10 daarii an jiraatis hin qabbanofne jechuudha Sayyidoo duubatti deemnee riisarchii hojjechuun keenyan oolu kana booda jechuudha Sumayyaa eeggadda isheen jette edaashiin kana beektii bu'as yaa rabbii kiyya maalumaafuu garuu dhiisinnaa namni namaan jedhu waa dhiisuun wayirraa nama hambisaa dhiifama godhinnaa jedhan dhiifama yoo godhanis wayirraa nama hambisaa bakka hin biteenyatti Sumayyaa hin biteenyaan akkashii jira garuu hin biteenya na hundaa'uun jechuudha siruma keessa ba'ee Sayyidoonii namichi dura imaan adda irraa baatee inni shawwadameera nyaatamee jira jedhe maaliif mucatti akkatti nama qabbaneessitu kana of harkaa baasuunsaa waan matee dogoggoruma sana isa durii sanaan jechuudha harkaa baasuunsaa shawwadameera bakka Sayyidoon ilaaleera Sayyidoon takka qabbanaa hin beeku abbaate azaaba kee turee laataan jedhan nuti wallaaleen malee waa malee mataa nurraa dhumne dhugaa dubbachuudhaan mataa isaatu argitan nama baratu faa yeroo salaamii suuraa agarsiistu tokko nagarree suuraalee Sayyidoo yeroo inni baratu wayii gadi guurte mataan isaa kun luuccaadhaa firiiziidha waan ta'e bakka baay'ee ture innaa azabamee azaba kee turee daanni hin himatu garaa laafa miskiinadha mataa nurraa dhumaa ture jechuudha. Kootaa buna dhugaa garuu buna buusaan jira corri yoo isin dheessinitti dhagahame bunadha jechuudha. Buna irratti silaa oduu yoo odeessan malee hin ta'uun immoo kanan qabadhe innaa akkatti Sayyidoon jechuudha. Sayyidoodha sagalee taanakaa kana booda jechuudha. Kana booda inni dubbatu malee iyyuu waan baay'ee rakkatee ture jechuudha. Dubbii yoo isinii galte isinii yoo marammartanii dubbiin tokko jechuudha. Yeroo inni dubbatu yoo duubatti deebitanii ilaaltanii na qabbaneessitee uma sana keessa waan baay'ee argattu jechuudha.
Namni yoo qabbanaa'e hin beeku ta'e qabbanaa na qabbaneessite kan jedhu. Durattuu qabbanaa yoo ta'e immoo qabbanaa'aadha. Qabbanaa maal qabbaneessita reeti? Ho'aa qabbaneessita. Ayisu wayyaa nu ultee nu ultee nu ultee nu ultee nu ultee. Sayyidoo amala isaanatu beeka. Amala isaanatu beeka. Ana nuun jettee. Amma gaa kunoo dubbida akka wanti isa waaqa samiidha lafa dha'utti deebi'eeraa fi irrifaatu kunoo yoona kana coggaarraan dhukkubsateera Sayyidoon yoona kana aannan yeroo tokko aannan kontiraata fudhachaa hin jira itti Sumayyaa nageessaniittu coggaarraan akkubeetu aannan kontiraata fudhachaa hin jira itti amma immoo kontiraata meeqa fudhatti laatattanii yaaddu dabilii fudhate. Sayyidoo garuutu dubbaddu akkatti itti bareeda argitaniitu har'a mushurraa dhuguma qabbanaa'ee laatan jedhaan mushurraa ta'e ofii bara. Anyways egaa baay'ee kadhatamuun illee hin barbaachisu yeroo dogoggorri akka kanaa uumamu hin uumama hin mudatas yeroo baay'ee seexanni illee nama dogoggorsuu dandeessi namni kufuu danda'a akkamitti akkuma ta'e keessatti waanuma ta'e dhoqqee wayii keessa seenuu danda'a. Garuu gaabbee waan sana keessaa bahee dhufee dhiifama gaafannaan bakka dhiifamaa ol si jammar maaltu jira dhiifamaa ol maaltu kaffalama gatii maalii kaffalama innaa Sumayyaan osoo dhiifama gooteetti ta'e yeroo baay'ee amma hin gaabbitu turte amma namni ofitti ishii butuyyuu hin jiru. Amma ndaam Sumayyaa erga Sayyidoon deebii akkasii kenne imaan faayyuu Sumayyaan garafu kana booda hin garafu duraan ikkoo Sayyidoo harkarra qaba beektu miti yeroo gaafa isheen ayyuu kana qeema sana keessatti gaaf tokko dhaqxee hiitee Sayyidoo yoom dubbate baga'e bakka jechuun haa ta'u kanumaanuu haa ta'ume aarishii haa baatume jedhee dhiise. Amma garuu waan akkasii hin jiru. Na eegala ta'emni isaanuu qabanii jilbeenfachiisu Sumayyaa kana booda jechuudha. Salphina guddaadha jechuudha. Sumayyaan keessanii kana yoo beekattee nama tokko doorsisuun naqaa akka hin jenne. Walii galanii immoo Sumayyaa jilbeenfachiisanii immoo waan kolfaa immoo akka nutti hin dhufne. Innaa dura Sayyidootu irra goraa yoo isheen waan barbaadde hojjetteyyuu. Roshii waan barbaadde balleessitee Sayyidoon irra deebi'ee hin dubbatu. Waan feete mana dhaqxee hawwii mana ariitee humaan dubbanne ayyuu hiitee garaftee humaan dubbanne maaliif obsaan eegaa ture. Amma garuu obsa isaa fixateera. Hin ari'a. Dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaa amtaa dhaqxu akka inni itti ari'uun argita mana sana keessaa jechuudha.